barreeffama Firaa'ol Abbaa Firrisaa fuula feesbuukii isaa irratti barreesse mata dureen kufaatii qicimee eenyutu baraaraa jedhu akka armaan gadiitti dubbifama. Kufaatii qicimee eenyutu baraaraa? Dhaabbanni keenya dhaabbanni teessuma qicimee jiddugaleessa yaa'ii ariifachiisaa fi rifachiisaa taa'e tokkoon dhimmoota haala yeroo irratti marii yeroo isaa eeggate taasisuudhaan tarkaanfiiwwan cululuqoo fi daalachaa'oo lafa keessaa guuruudhaan dhukkee lafarraa ka'e hunda lafatti deebisuuf yaaluudhaan murtoowwan keessa deebii fi irra deebii hin qabne baasee uummata isaa sabdaneessuu itti fufuuf kutatee ka'eera. Kanaanis tokkoffaa kana dura finxaaleeyyii fi buleeyyiin jennee kan wal dhidhiitaa turre amma mana tokkotti namminee akka dhiichisaa oollee bullu. Lammaffaa gaaffii tiim raabsaa fi tiim qicimee walitti haa makaman jedhu fudhachuudhaan aangoota achi keessa jiran ofitti fudhannee aangomsineerra. Sadaffaa bakkeewwan tokko tokkotti waldiddaan qicattootaa fi qiccootaa jidduutti uumamaa ture. Kana booda akka hin uumamne waliigaltee irra ga'uudhaan mallatteessineerra. Afuraffaa qicimeen akka hin jigneef utubaa gurguddaa jalanuu naqaa turreerra. Ammas tooftaa biraa iccitiidhaan qopheeffanneerra. Humni nu fakkaatee jidduu keenya taa'u wayii dabarsee nu himiin malee. Shanaffaa humnoonni tokko tokko dhaaba bareedduu kan nu jalaa jigsuuf karaa fi tooftaa tarsiimoo masakame qabatanii deemaa waan jiraniif uummanni qicatee bulaan sabdaneessi kun laphee dhiibee meeshaalee qicannaa qabatee fuuldura dhaabbachuu qaba. Qaamni dide dheedhiidha. Ja'affaa walitti makamuun tiim raabsaa fi tiim qicimee uummata kanaaf mirqaana booda akka cabsiin hafuura kutu akkuma barreeffama Jawaar sanaa fi kan obboloota keenya sanaa waan wal dhiitu fakkaatee isinitti haa mul'atu. Torbaffaa koreen dhimma kana mari'atee ni maraate qaamni jedhu yoo jiraate inni guddinaa fi jijjiiramaaf hin hojjetu. Kalaas. Muudama. Tokkoffaa hogganaan duraanii jaallabdataa Tolasaa maalla dhibee baay'isuun hojii aksiyoona biraa gurguruu waan eegalaniif gameessi qicimee jaalkumalaa taataa aangoo guddicha kana harka ofii galfataniiru. Gargaartuun isaanii obbuqqee buusaniiru. Lammaffaa Jaallataa Ahimad tiim raabsaarraa gara tiim qicimeetti baquudhaan hoggansa dhimmoota mirqaan cabsii ta'ee muudameera. Sadaffaa Barraaqoo Moosisaa dubbii fuutuu yookaan eejenti ta'uun ol guddifameera. Afuraffaa Wabii Kabbadaa abbaa seeraa ta'uun namoota seera cabsan akka nuuf to'atu murtaa'eera. Shanaffaa Hawaas Dabalee dhimmoota alaa irratti abbaa taayitaa buleessa ta'uun aangoomeera. Ja'affaa Joobii Harmee Fileebar qabduu maallaqaa ta'uun itti fuftee jirti. Torbaffaa Milkeessa Haayiluu zoonii giddu galeessaatti walitti qabaa nuuf ta'eera. Saddeettaffaa Amaanu'eel Waaqturaa dhimmoota ilkaanii fi funyaan qicimee ta'uun muudameera. Sagalaffaa dhimma itti gaafatamaa mootii Dirmaa itti gaafatamaa namoota halkan deemanii ta'uun muudameera. Kudhanaffaa Mustafaa Asaffaa ogeessa balaa tasaa qicattootaa ta'uun muudamaniiru. Muudama hafan immoo haaromsichatu gufata waan ta'eef nuuf obsaa yeroo nuuf kennaa. Gama seeraatiin
Qicattoonni guyyoota hin beekamneef raayyaa ittisaa qicimee duraanii jalatti akka bulaniif sababni akkas godhameef namoota akka luba Daawit Nagarii, Wabii Xilaa'uun, Birraa Biraanuu, Kennaa Dirribii fi Waaqumaa Fiqaaduu seera jala oolchuuf akka ta'e ogeessi dhimmoota kominikeeshinii duraanii, raayyaa ittisa duraanii, hoogganaa duraanii, siyaasa magaalaa duraanii, itti aanaa duraanii fi booressaa ammaa kan ta'e Jaalfaa'aafaa ibsoomanii jiru. Kaa gara hojiitti yaa uummata koo, qicannaan immoo siyaasa malee dhugumseetanii qilee hin lixinaa jedhee Firaa'ol Abbaa Firrisaa fuula feesbuukii isaa irratti akka kanatti barreesse. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Nagaatti.